abbaan manaa koo arabaa wajjin ciisiitii mana nu bitii ka'ii kottu naan jedhe. Sababni akkas naan jedheef immoo ani obboleewwan lamaan asii qaba. Obboleewwan lamaan asii qabu kun birrii walitti buufatanii magaalaa Finfinnee keessaa lafa bitatanii qabu. Haa ta'uyyuu malee jarri arabarraa daa'ima tokko qabu. Ani akkuma nama kamiyyuu biyyatti ture kana heerume. Biyyatti heerumee eddan ka'eeti otoon hin dahin dura gara biyya Joordaan himalee san ture. Biyya Joordaan deemee waggaa 2 hojjedhe. Birrii waggaa 2chaas bakka inni kaa'ee hin beeku. Ishii jedhee tan dhiisee gara biyyaatti deebi'e. Ishii jedhee dhufee na taqabbale. Biyyatti deebi'ee tan galee wajjiniin jiraachuu jalqabe. Edda wajjiniin jiraachuu jalqabe gidduutti ijoollee 3 argadhe. Ijoollee 3 kana argadhee as dhiyeenya keessa jiraachifachuun dadhabe. Inni hojiin qabu, anis hojiin qabu, waan tokko jiraachifachuu dadhabeetan maaliifaan biyya Arabaatti deebi'ee jireenya koo kana hin jijjiiru, daa'ima keenya nuu qabii deemeen hojjetadhaan jedhee achumarraan amalli isaa waan baay'ee natti jijjiiramaa dhufee fi daa'ima keessiif hin qabu bakka barbaadde kaayitii deemisi naan jedhe. Achumarraanaan daa'ima koo geessee haadhaaf abbaa kootti kennadhee gara biyya Suudi Arabiyaa himale. Ergan biyya Suudi Arabiyaa himaleeti waggaa 1 fi ji'a 8 galuudhaaf ji'a 4 bichaatu naaf nan galaanaan dhufaa jedheetti meennaan ati maal hojjettee dhufta? Obboleewwan kee lafa bitataniiru jarri yoo galan irraa bareeda ati waa tokko mana ijaarrannee lafa bitannee waan tokko waan godhatte hin qabdu maal gocha dhuftaa naan jedhe. Maalikoo jarri kan harabaa wajjin hin ciisaniiti isumaayyuu immoo kan kootuma ta'e damoosi koo waggaa 2 jarri walitti dabalatanii damoosa waggaa 4 yoon jedheeni atis dhaqee harabaa wajjin hin ciisiitii biti kan mana nu bitii naan jedhe. Akkamitti akkana naan jetta jedheesi baay'ee naar. Akkamitti akkana naan jetta jennaan birriidhaa bar naan jedhee achi jechaan taane naan jechuu jalqabe. Ishii jedheetan jecha isaa sana obsee dhiise. Hamma keessa of ajjeesuudhaa jedheesi ilmoo kan koo yeroon bira jiru sanayyuu geessi abbaa barbaaddetti kennii deemi naan jedheyooti abbaas haadhaas otoon qabaatiin ijoolleen koo na jalaa rakkatti jedheetan sodaadhe. Guyyaa meeqa fooqitti ol bahee fooqirraa of darbuu utaaluu jedheeti ijoollee kooti ja dura na dhufe. Guyyaa meeqas barakiinaa dhuguu jedheeti ijoollee kooti ja koo dura na dhufe. Hamma inni dhimma ijoollee kootiin qabu ijoollee koo takkaa dhaqee ilaalee hin beeku. Ani as taa'ee birrii ijoollee kootii ergees nan gargaara. Isaafis birrii hinuman ergaaf birrii takkaa of harkatti qabadhee hin beeku. Hamma birrii tokkoyyuu hin qabu. Galuudhaa garuu ji'a 4 bichaatu naaf. Maalla gorsitu maallaa dhaamtuu jette obboleettiin keenya kuni. Obboleewwan koo kan lafa bitatanii arabarraa daa'ima qabu. Daa'ima akka jalqaban dura sinitti miira jarri arabarraa daa'ima qabu daa'ima tokko isa malee immoo jarri nama 2 waan ta'eef waggaa 2 sun hojjetaniyyuu damoosa waggaa 4 jechuudha kan jara. Damoosa waggaa 4 malee immoo daa'imarraa arabarraa daa'ima waan qabanuufu arabarraa nyaataa turanii jechuudha birrii. Isiin kun immoo miskiina arabaa wajjin isin ciinne dafquma si hojjettee jiraataa turte jechuudha waggaa 1 fi ji'a 8. Asirratti wanti isin adda baaftan hinnaa maalla gorsitu maallaa dhaamtu biyya namaa keessatti of ajjeesuudhaaf ijoollee kootiif garaan koo dhukkubaa galuudhaaf waan an qabadhee galu hin qabu. Ofii kootii immoo baay'ee dadhabeera. Kanaan giza lammaffaan biyya hambaatti deebi'ee hojjetaa jira. Mucaan kun immoo humna koo nyaachuu malee waa tokkoyyuu wanti na fayyadaaru hin jiru. Sinin jettee obboleettiin keenya tokkodha. Innaa badiin kan keeti keessaanis sitti miiraanii badiin kan keeti. Ana fajjees siin jedhu garuu badiin kan keeti. Eessarratti badiin akka kee ta'e beektaa? Mana kana koppilingi share follow gochaa yoo yaadinni kooti isinii ta'e dhugaadhaa jedhaa barreessaa. Yoo yaadinni keessanii immoo kan korra caalee kan argamu ta'e yaaduma keessan barreessaafi. Ani wanti si gorsu tokko yoo jiraate gaafa jalqabaa daa'ima kee naaqabi dhaqeen hojjedhaa ati jetteenaan daa'ima kee siin qabu abbaa barbaaddetti kennadhu deemi gaafanne akkasiin jedhee filcii akkasii gaafanne abbaan manaa keessatti agarsiisu birrii maal gocha deebitee irratti ergu maaltu si geesse. Atoo daa'ima kee isa biraa fuutee haadhaaf abbaa kee bira geessaa jirta birrii maal godhi jettee birrii irratti ergita. Haadha manaa biraa wajjin urseenee akka inni algaa kee irra ciisu birrii dabaltee irratti ergita. Maal siifa godhu birrii irratti ergitame. Namni ilmoon sun kan saati wagga ijoollee 3 wajjin hin qabdu. Ilmoo masaa sana abbaa barbaaddetti kennadhu deemi namni siin jedhe yoomsi fayyadaaf birrii irra deebitee birriitti erguu dadheeti.
yeroo tokko waan namni isinitti miidhagahame naman tuffatinaa naman ciicatinaa gorsa namaa fudhadhaa sin fayyada wallaahi sin fayyada hamma siin kun birrii hamma edda dhuftee kana ijoollee si gargaaraa jirti birrii gimmaasha maatii sitti yoo ergite gimmaasha abbaa manaa sitti ergaa jirti maaliif maatii si sababbi siin gargaartuuf immoo ilmoo si bira jira ati hamma abbaa manaa keetti ergattu toof harkatti qabattee raatte baankii banattee dhuftee baankii keerra kaattee dhaqaa ji'aan cheekii irratti naa godhaatoo jettee raatte hadha miilla ofiin gadi qabattee dhaabatta hadha bakka tokko gahuu dandeessa hadha bakka namni gahe tokko gahuu dandeessa sila maal godhettee birratti ergiteeti jalqabuma isaa nama ilmoo koo hin qabu jedhe maal godhettee birratti ergitaati hamma immoo ijoollee kan kee kisaara bakkee xallaattiin si jalaa nyaata maal gochuuf ajjeesuudhaa of sabda ijoolleen keenya carraan keessan yoo isinitti badee jedheyyuu yoo isinitti dukkanaa'ee jedheyyuu murtii du'aa akii ofirratti hin fudhatina hamma akkoo jireenyi wanta baay'eetu jira akkoo wallaahi waan baay'eetu jira warri dhiiraamu warri akkana ilmoo namaa gootan isiniin milkaa'e inshaallahu ta'ala wallaahi bakka yaaddan hin gahina karaatti kutee isin hambisu si jammar hamma wanti bareedaan gadi baheera obboleettii waa tokko si himu ani gaafa biyya galtee jettee birrii suudii riyaada 1,000 kash godheenatu si galcha akkaawuntii kee irratti jechuudha gaafati biyya galte zayitii danfisiiti gixxin godhiitti naqi hamma wanta bareeda bahe waan ta'eef ilaallataa jirra waan ta'eef abdii raggaasa irratti argineerra waan ta'eef jalluma jettanii dubartii bichaatti murteessuudha afaan keessa murdaan hin qaratinaame maal rakkatte maal cinqamte jettanii eenyutu nu gaafachaa jirtu eenyutu nutti sittanii nu hubataa jirtan namni nutti sittanii maal rakkataata maal taate eenyuun nuun jedhaa jiraam giza hunda baddalamtuun dubartii giza hunda waqqafamtuun dubartii giza hunda jaalalaa jedhee rakkina garagaraati jedhee kan of ajjeesu dubartiidhum wallaahi laazim gaafa galtee jette garuu waan hunda caala firdii rabbii dhiisuutu bareedaadha firdii yaa rabbii ati naa kaffali jedhanii dhiisuun bareedaadha garuu hamma nama taatee jirtutti ammaafan namticha kanarraa hin kaffalanne wanti jedhamu wayii sitti dhagahama ani wallaahi akka kootti waan asin jedhuun qabu ilmoo keerraa of hin ajjeesin carraa bishaan midhaan keetii rabbi tokkana sii godhe waan rabbi sila sii dabarse garuu ilmoo keerraa of hin ajjeesin keessaanis wanta baay'ee hamma natti dhagahame hamma beeku sii gorseera yaada koo sii qoodeera waan ta'eef ilmoo keerraa of hin ajjeesin gaafa galti gixxin godhi zayitii wallaahi suma dhugumaa siin jedhaa zayitii danfisiiti mataa isaatii gaditti naqe akka inni tottore akka inni hin duunetti akka inni hin jiraannetti wallaahi laazim natu siin jedhee birrii zayitii ati ittiin bittu riyaada 1,000 suudii na tokkosh godhee sii galcha kash godhee otoon irra laalin otoo nam marariin gixxim godhee sii galcha si jammar maal taatan sila warri dhiiraa fayyaan qabdanu sammuun keessan isin hojjetaan jiru bilooniin sammuu keessanii isin hiikkate isin wallaahi suma dhugumaan jedhaa rakkoo wallahi dhiira meeqa maqaa balleessaa tan isin dhiirri tokkittiin dhiira meeqa maqaa balleessaa an abbaan qaba abbaa manaan qaba gara siichitti ilma dhiiraa nan da'a obboleessan qaba garuu immoo wanti isin ilmoo durbaa irratti hojjetaatan wanti isin ijoollee durbaa dhiiga ijoollee durbaa dhugaatan akka malee na gubaa jira akka malee na harsaa jiraan nu yaada obboleettiin qabdu ati intala kan akkana gootu kun hin qannaatu sumaayyuu immoo qinaatii wanti jedhamu wayii gidduun jiru haadha manaa kee dikkoo kan itti namaa wajjin hin ciisi jettuun ikkoo haadha manaa kee ilmoo irraa qabda akkoo ilmoo sii deesseetti ikkoo maqaa keetiin waamamti malee ilmoo sun ikkoo maqaa siitiin hin waamamtu bar qinaatii wanti jedhamu hin jiru si bira akkamitti foon kee dabarsitee namaa kennaa jirtaa barate akkamitti namni foon ofii dabarsee namaa kenna ijoo yeroo tokko qinaatiin ikkoo hin jira bar wallahi qinaatiin hin jira akkoo namni akkamitti hin qannaane akkamitti haadha manaa keetti hin qannaane ati akkamitti nama wajjin ciisi jettaan haadha manaa keetiin foon keetiin garuu dhumarratti wanti siin jedhu yoo jiraate haa ilmoo keerraa of hin ajjeesin namni biraa si barbaaduu baatullee abbaan manaa kee sun si barbaaduu baatullee ijoolleen kee si barbaaddi ijoollee keerraa of hin ajjeesiniiti yaada bareedaa ta'e koomentii jala kaa'aa koppiliingi sheer godhaa yoonni kooti dhugaa ta'e kan kee dhugaadha jedhaa barreessaa yoommoo yaadi keessan koo caalu kan jiraatu ta'e yaada isa keessanii barreessaa fi yaada gahaa nagam